Akkam jirtan hordoftoota barsiisaa sirna gadaa. Guyyaan sadii jaan. Tokko haleedha, tokko arra, tokko immoo boru jaan. Maaliif jennaan guyyaan sadeen kun kalee akkam turree, arra hokkam jirraa, boruu hokkam taanaadha. Saba keenya kan gartee gaa ammaan tan akkanatti gabrummaan dhamaafte kana hammoo gartee gaa gumaa ilmaan isaanii gumaa qeyroo kajoollee teenya akkana dhumte kana baasuu dadhabe kana mee dur sirna gadaa keessatti dur waan turayyoo tokko tokko harraa ibsu nu taate gumaa sareeti baasaa turte Oromoon dur harraan tana gumaa ilmaanii fi baasuu dadhabde. Gumaan saree kun horii torba jechuudha. Horii torban kan horii gugurraacha baasaa turte Oromoon. Maaliif jennaani horiin gurraacha kun maaliif baajaanii gaafii yoo dhiyeessan taate ija gurraatti halkan gurraacha horii gurraacha jechuudha. Maaliif jennaan ija gurraattiidhaan diina sirraa eegdi. Kanaafuu sareen takka du'uun Oromoo biratti safuudha jechuudha. Kanaafuu gumaa saree gartee horii torba baasan ija gurraatti halkan gurraacha diina sirraa eegdi jechuudha. Kanaafuu mee bakka jirtanii tokkummaa Oromoo kana itichaa yaa Oromoo. Bakka jirtan hundatti warreen gartee gaa jaalala gartee ilammii jidduutti biqilchu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu gartee gaa warreen duuba deebi'ee seenaa ifiillee dursan seenaa dursan hubatu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu mee dur maal jette hoggaa gartee gaa namni jabaan jaarsii biyyaan eegan hoggaa Oromoo duraa du'e dur Oromoon farda gartee fudhatteeti farda kanaan gulufteetii dhayite jechuudha. Eega taasiyaa adda galan boodan hogga dhayite akka waachitti nu hafan laalla bakka namticha kun irraa du'e kana hayyichi kun kaaka biyyaan eegan kun irraa du'e kana bakka sanitti akka waa nu hafan laalla jetteeti dhaqan jechuudha. Akka gajaarraa abbaa gadaa fa'a akka waaqoo guutuu fa'a akka gartee gaa kan akka gartee gaa baaroo tumsaa akka gartee Taaddasaa Birruu kanneen kun hoggaa akkana warreen jajjabaan saba keessaa akkana kun hogga du'an akka waachin nu hafan jaan laalla jaanii dhaqan jechuudha. Hogga dhaqan maal godhan farda fudhatanii hogga horiyaa dhaqan meeshaa isaanii kana hooraadhaa fi waa hunda hooraa fi waan meeshaa deemmatanii kan guutuu ala facaasaniiti ol seenan isaan waa ilaalu jiranii beek. Hogga ol seenan ilmoon aqillee abbaan guddise sun akkam gooti meeshaa isaanii kana fuuteeti walitti qabdee bakka takka keessee hogga isaan gabbahan kannitiif jechuudha. Maal ibsa maal jaan aboo halammii mataa walitti qabu bakka san keessa nu hafeeti bakka tana keessa nu laalaa jaanii deeman jechuudha. Eebbisanii yoommoo gartee gaa meeshaa san akkuma facaasan sanitti itti gabbaanii mee wanni hooraan kiyyoo jaanii adda ooranii ka fudhatan taate waa takka wanni achitti nu hafeen jirtu dhiisaa jaaniitii deeman jechuudha. Kanaafuu saba duraan akkas ture kanaatu har'aan tana gabrummaan dhamaaftee bakka tanaan nu geesse. Rabbi bilisummaa nu haa kennu isiniin jaa.